Imo irranga siitingi faayidaa guddaa qabu. Kan inni baay'ee yaadatee ilaallata akka isin agarsiisaa jiru. Imo irranga osoo isin hin beekin akkasuma footoo heeyyama keessa irratti daawuloodii ta'ee bilbila keessan guutuu danda'a jechuudha. Wantoonni bilbila keessan guutanii jiranuu karaa Imootiin akkasuma maagaabeetii meeqa Imo qofatiin boota guddaa qabachuu danda'a bilbila keessan keessaa. Imo irranga maagaabeetii meeqa akka bilbila keessan qabatee jiru akkasuma maaltu akka guutee jiru footoo kan viidiyoo namni isin ergee heeyyama keessa irratti yoo dhiqata bilbila keessan keessatti daawuloodii ta'ee bilbila keessan guutuu danda'a jechuudha. Siitingi kan namni marra haala kamiin akka sirreeffattanuun haala kamiin akka itti fayyadamtu isin barsiisa. Bilbila keessan irraa Imo irra yeroo seentan haala kanaa isin banaa jechuudha. Imo irra eega seentanii haala kanaa isin banaa. Profaayilii keessan tuquudhaan profaayilii eega tuqxanii siitingi bakkeetti dhaga tuqxu jechuudha. Siitingi dhaga tuqxanii haala kanaa isin banaa jechuudha. Asirratti awwala maal gochuu qabdu? Bakka chaatii kana tuquudhaan chaat bakkeetti eega tuqxanii asirratti bakka olii kana isa olii kana tuquudhaan footoodhaa fi viidiyoo yeroo namni isin erge ofumaan gadi bu'aa jechuudha. Kana yoo onii gootan viidiyoo namni Imo irraa isin ergee ofumaan daawuloodii ta'a bilbila keessan keessatti jechuudha. Yoo onii gootan namoonni akka inni ofiin daawuloodii ta'u yoo barbaaddanis onii gootan itti fayyadamuu dandeessu. Inni kan biraa kanas akkasuma yoo isin onii gootan namoonni footoo isin ergan yookaan namni isin yeroo nama argitanis footoodhaa fi viidiyoo adda addaa akka inni daawuloodii ta'uudha jechuudha. Inni kun bilbila keessa keessatti ofiin gabbu'aa jechuudha. Inni kun yoo dhiqata bu'ee bootaa guddaa qabachuu danda'a. Eessarraa ilaaltu bootaa guddaa qabachuu dhiisuusaa storage data bakkeetti tuquudhaan manage storage kaa tuquudhaan gaa asirratti Imoon bootaa hammam bilbila keessan keessa akka qabatee jiru ilaaluu dandeessu. Hanqoo amma isii xiqqoo kana maagaabeetii asirratti baasitee takka MB dha. MB jechuun xiqqaadha. Kanaafuu hanqoo baay'ee xiqqaadha jechuudha. MB jechuun xiqqaadha. Waa'ee MBtiif waa'ee gaabaa kana isin barsa viidiyoo gara fuula duraa keessatti gaabaa jechuun maal jechuudha? MB jechuun maal jechuudha isa jedhu kana gara fuula duraatti isin barsaa jechuudha viidiyoo keessatti. Kanaafuu hanqoo amma MB xiqqoodha bootaa xiqqoo sii gara. Kanaafuu bootaa guddaa qaba jechuudha ganaa. Kan keessa yoo dhiqata akkasuma bootaa guddaa qabatee jiraate haala biraatiin as ta'u akkasuma inni kun gara guddachuu danda'a yookaan irraan dalguun keessan bootaa guddaan jiraachuu danda'a jechuudha. Bootaa firii argachuudhaaf osoo waan akka bilbila keessan keessaa hin badin akkasuma qoshaashaa yookaan waan isin fayyadne Imo keessaa qulqulleessuu barbaadan kileer bakka itti kaatuquudhaan qulqulleessitu jechuudha. Kana yoo tuqxan waan akka viidiyoo isin jalaa hin badu footoon bilbila keessaa hin badu bootaa guddaa tirfii isinii gaafaa jechuudha. Amma kunoo qannasee jira jechuudha hankoo. Isinatti cheeshee jechuun qoshaasha yookaan immoo wantoota isin hin beekne waan isin faayidaa hin jirre Imo keessa kan jiru jechuudha. Qoshaasha cheechechuun Imo cheechechuun inni kan jallaa kun daruu isa kanatti tuquu hin qabdan yookaan isa kana qulqulleessuu hin qabdan chaat istoorii jedha wantoota isin Imo irraa namaaf barreessitan isin jalaa bada kanatti hin buutan isii kana qofa kileer gootu jechuudha. Kana yoo gootan Imo keessan irraa wanti isin namaaf barreessitan hin badu akkasuma Imo keessan bootaa guddaa qabatee jiraate akkasuma isiniif qannasaa jechuudha. Akka inni viidiyoo barnoota Imo irraa barnoota bilbilaa waan wal qabate waan isin hin gallu jaatu komantii itti gaafadhaa. Viidiyoon kun namoota hedduu waan fayyaduuf akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheerii gochuun ni gatanaa.